guyyaa san anaaf anatu wal lolaa, waliin lolaa, waliin jiraataa, nama dadhabaa isaayuu akka malee jaanjaa, nama gatiis gateettiis hin qabnen tureem, nama baratee barnoonni hin galleef, nama waa dubbisuu hin dandeenye, ammoo dubbisees nama wanti inni dubbisee sammuu isaatti hin qabanne tureem, nama callisaa irrattuu immoo didaa, ammoo nama baay'ee tirataa fi goggofkataa ta'uu koo hunduu natti himaa, ittiin naa baraan guddadheem. Isa isaan naan jedhan kana hundaa ammoo anis guyyaatti yeroo 2-3 irra deddeebi'ee ofitti himaa, nama dadhabaa ofiin jedhaan bulee oolaam. Raatuu fi maraatuun kara jabeessii fi laafessii, beekaa fi wallaalaan, gameessii fi lugni, bareennii fi godeessi, dheeraa fi gabaabaan, beekaa fi wallaalaan, qabeessii fi dhabeessi, hayyuu fi wayyuun hunduu akkuma akka isaaniitti ilma gosaatii, kan sabaa fi kan biyyaatis. Mirri keessa koo kan inni ususuudhaan keessaa fi keessoo kootti dubbatu ana qofaatti miti. Nama arge hundatti afaan baasee sagalee ol kaasee miira keessoo kootii himatam. Barsiisonni koo na barsiisaa turanis dhugumaan mucaan kun nama ta'ee ija namaa baatee dhaabbata jedhanii yaadanii hin beekaniim. Dadhabaa namaam. Namni hunduu mucaan kun nama ta'ee waa dubbisee beekee waa barreessuu silaa dhiisii ofiifuu dubbisee waa hubata jedhanii yaaduu miti, abjootaniyyuu hin beekaniim. Eenyummaa koo dhugaa isa waan inaa kenne garuu eenyutu saaqee ilaaleem. Oolmaa daa'immanii keessatti wantin dabarse hunduu oolmaa koo isaan jibbaniidha malee, ergan oolmaa daa'immanii sana keessaa bahee eenyummaa koo isan guddifadhe maaltu beekaam. Garuu dhugaan jiruu oolmaa daa'immanii keessaa wantin fudhadhee darbee yoo jiraate barataa dadhabaa ta'uu koo qofaam. Akkittiin darbeyyuu har'a yoo yaadadhu dhiibbaa fi dhidhiibbaa danuu of keessaa akka qabun sirnaan hubadhaam. Ergan oolmaa daa'immaniitii darbee kutaa ittaanu galee guyyaa tokko osuma daree teenyee barachaa jirru sagaleen guddaan konkolaataa ibidda dhaamsuu cina keenyaa iyyuusaa dhageenyeem. Yoo kana barsiisaan keenyaa kitaabarraa nu barsiisu achi minjaala irratti darbatee boronqii baatullee lafa kaawwanqatee fiigee yoo ba'uu nuti immoo ba'uu sodaannee wal cabsaa karaa foddaarraan ilaaluudhaaf yaalleem. Gabaabbinatti hammaatuutii hiixadhee ammas irra deddeebi'ee hiixadhee qaqqabuu dadhabee anaa muddamuu gidduu kanatti mucaan akka koo gabaabaan tokko teessoo irra teenyee barannuu as harkisee irra ba'uu dhaqeem. Anis akkuma isaa arguuf jedheen saffisaan daddafeen fiigee teessoo koo geeffadhee yoo yaabbadhu iddoo ibiddichi gubaa jiru nargeem. Konkolaataan diiminni isaa tiruu reef qalanii as baasan fakkaatuu fi dhaamsitoonni balaa ibiddaas huccuu diddiimaa uffatanii asiif achi wal jala ulluuqaa yoo isaan bishaan ibiddatti shwaa 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 godhan hedduu qalbii koo hawwataniim.
ijji koo sana argee hedduu na ajaa'ibee. Ibidda dhaamsuudhaaf wal'aansoon isaan qaban hedduu na raajee. Sanaan dura seenaa goototaa beekuuf waanan hawwaa tureef yeroo jalqabaatiif goota ibidda dhaamsuun argee. Goota ibidda dhaamsu, goota humna ibiddaa sodaachisaa fi ulfaataa sana mancaasu. Gidduu kanatti isa nuti paa isa sana laalaa akkamitti bishaan itti naqa, ajaa'ibaa. Inni sun immoo maal ta'ee dhaabbatee danqaraa wayii muu jaanjoo isa nuti jennu dhaga'ee mucaan tokko akka keenya ibiddi yeroo dhaamu arguudhaaf teessoo isaa osoo nutti butatuu teessoo koo na jalaa jiksee. Anis madaala koo eeggachuu dadhabeen adda koon dhaqee kufee. Mucaan na cina dhaabbatee na waliin ilaalaa ture ammoo dhufee dugdaan narratti kufee. Yoon kufuu raadiyeetarii ho'a akka nuu qabbaneessuuf kutaa keessa nuuf kaa'anitti addaan bu'ee waanan kufeef achumatti hafee. Addi koo cabuu fi dhiigni koo garmalee dhangala'uusaa kan argan barattoonni hiyyanii fiiganii barsiisota waamanii. Barsiisonni wal cabsa ibidda dhaamsuudhaaf kaatanii bahan. Wal cabsa immoo dhiiga koo dhangala'u dhaabuudhaaf wal saamanii, wal cabsa miilaa mataa koo qabanii daree na baasanii. Konkolaataa yeroo balaa nama baatu ambulaansiin dhufee na fuudhanii mana yaalaa na geessanii. Ani waanan of wallaaleef homaa qalbifachuu dadhabullee dooktaroonni na yaalanii adda koo buruqetti dawaa naa godhanii awjadii adii fi faashaadhaan naa hidhanii gara mana keenyaatti na galchanii. Buruqqiin sun yeroodhaaf salphaa fakkaatullee suutaan sammuu koo yaabee ittumaayyuu waa yaadachuu koo naasuudhaan na harkaa balleessee. Silaa'uu nama dhilbee nama waa hin beekne raataa jedhamee waanan yaadamaa tureef ittumaan biliqee ofii koos miliqee nan fajajee daree taa'een waa biraa yaadee buusee baasam. Akkoon koo ergan gaafa kufeetii guutumaan guutuutti ilqamni beekumsaa akkan harkaa bu'ee nattis namatti simtii. Mucaan koo erga gaafa kufeetii kaasee waan hundatu jalaa kufe bar. Qalbii isaatti nafne, yaada isaatti nafne, bifa isaatti nafne hundumaatu mucaa koorraa lixe jettee anaa fi nama ijaan argite hundaatti himtii. Ta'us garuu ergan oolmaa daa'immanii sana keessaa bahee namni na keessatti beekuu baatullee humna qabeessa ta'uuf yaalaan ture. Beekuudhaaf tattaaffiin koos akkaan dabaleera. Ofitti amanamummaan koos wayyaa'ee ture. Ergan kufee addi koo buruqee garuu hundan gatee hundan dhabee. Callisummaan na dhaalee ijuma qofaan waa hundaa ilaaluun filadhee. Homtuu nan gammachiisu, homtuus nan dallansiisu. Nyaadhuun gammaduu, beela'us hin gaddu. Waan tokko xiyyeeffannaadhaan ilaaluun, kanan ilaale immoo hubachuun hanga samiin irraa fagaatee. Sadarkaan waa yaadachuu koos zeeroo irra galeen hona ta'ee. Mana barumsaa seenee barachuun du'a caala natti ulfaatee. Barsiisonni hanga waa naa galutti irra deddeebi'anii na barsiisanis dhamaatiin isaanii gurra koo mirgaan seenee bitaadhaan na harkaa baduu ta'ee. Kan biraallee hafuutii qubeewwan addaan baasuun
anaaf dadhabbii guddaa ta'e. Osoo kun hundi akka ulfaa sammuu koo ulfeessu barsiisaan dabareedhaan fuulduratti baanee sagalee keenya ol kaafne akka barattootaaf kitaaba dubbifnu nu ajajaa ture. Ana nama qubeeyyuu addaan fo'ee qabachuu dadhabee daadhaan caadhaan saan shaadhaan walla duraa fakkaataniitu na taabbisiisu. Dabareen ijoollee na fuuldura jiran irraa eegalee amma darbee daddarbee dabareen koo natti dhiyaachaa natti siqaa deemu. Onneen koo waan dho'ee na keessaa ba'u natti fakkaata. Gaafa namni tokko hafu immoo lubbuun koo ba'uudhaaf dhikkifattee dhuftee kokkee kootti na rakkatti. Guyyaa sana carraan osoo nan ga'iin wayitiin yoo dhumu nama du'ee ka'eem. Isaa'uu kan du'ee waggaa hedduuf boqoteedhaan garuu maal godhum borummoo anarraa eegaluu isaatiin mana barumsaatii ba'ee mana galuudhaaf humnan dhabeem. Humnan ittiin deemee galuum baanii yoo du'an malee galuun hin ooluuti. Akkuman ta'u ta'ee galullee anatu gale malee qalbiin koo achuma afee achuma buleem. Borummoo iddoon dhaabbee kitaaba ijoolleedhaa dubbisuu yeroo nani dubbisuu wallaalee hiriyoonni koo natti kolfan hundatu halkan kana yaadaaf yaaddoo ta'anii na goolaa bulaniim. Yeroo kaan yoon kitaaba banuu harka waggaa tokko natti dheeratutu har'a bari'uudhaaf waan sa'aatii tokkoyyuu natti fudhateen se'uum. Ganama ka'een sodaa akka dalluu gaalaa narra ol ba'ee baadhee ganama gara mana barumsaattan qajeeleem. Osoo miilli koo lamaan dabareedhaan walidhuum. Mana barumsaa yoon ga'u manni barumsaa koo iddoo awwaalchaatti jijjiiramee natti mul'ateem. Garuu ciniinnadheen cinii ofirraa harcaasee ol seeneem. Isaa immoo akka carraa wayitiin jalqaba har'aa afaan Oromoo waan ta'eef sodaan koo daddabalaa mataa koo narraa ajjeesuudhaaf tottolfateem. Osuman yoon barsiisichi ol seena jedhee jakoo balbalattiin seenanitti waraanee taa'u innis qala'u jedhee ol seeneem. Akkuma seeneen ija isaanatti dhaabbateem. Margaa kitaaba kee baafadhu iddoo kaleessa itti dhaabnerraa eegali naan jedheem. Barattootallee osoo nagaa hin gaafatiinim. Anis akkuman ta'u ta'een gatantaraa gitintiraa hangan kitaaba baafadhutti bartoota nagaa bultanii jedhee yoonan dubbisuu eegaluu manni guutuun natti kolfeem. Barsiisaan garuu waan ta'aa jirutti dinqamee dhufee quba koo qabee iddoon dubbisaa jirurra harkisee na dubbisiisuudhaaf yaalullee caadhaan dhaadhaan jennaan kitaaba na harkaa fuudhee lafa kaayee waggaa 3 dubbisa akkan shaakalu na ajajeem. Wanti isaa ajaja qofa mitiim adabbiidhaan. Anis akkasiinan sagalee koo har'aa kana ciniinnadhee fidadheem. Qabsoon dubbisuu akka dawaa mana yaalaa waggaa 3 naa kennameem. Shaakalliin dubbisaa waraana jireenyaa ta'ee naan loluusaa itti fufus booda irra naaneem. Qabsaan hanga mo'atutti yoom ciisaam. Dhukkubsataanis hanga gaafa dhukkuba isaarraa fayyuutti yoom fayyaa argataam. Kitaaban akkan dubbisuuf ittiin adabame keessa seenaa gootota an dubbisuu fi baruu barbaadu osoo jiraachuu baatee silaa dubbisni bineensa ta'ee na nyaachuun isaa hin oolu tureem. Kitaabni akkan dubbisee fixuuf naa kenname kitaaba durdurii yookaan odeessaa waan ta'eef yeroo koo kitaaba barnootaa ittiin dubbisuu qabu na jalaa fudhatee tureem.
ta'us garuu jabaadhee jajjabaadheen seenaa goototaa durdurii sana keessatti barreeffameen dhaalameen kitaabicha fixeem galgala siga'e kanarraa dubbisuun har'aaf sigaa ka'i ciisi mucaa ijjisi jaamuu fi ijjisi keessaa bu'uu fi mucaan maal ta'ee ati maali kan dubbiftu kana hunda inni dareetti barsiisan siin galuu jedhanii warri koomnaan korraaziin harkaa dhaamsanii yoona ciibsan rafuu isaanii eeggadheen tiriika gadi qabee itti ibseen kombola yookaan awuzaan uffadhu jalatti dubbisaa bulaam kitaaba durdurii kana keessatti yoon dubbisu namni kamiyyuu eessaayyuu ka'ee goota akka ta'u gootummaan kennaa osoo hin taane onnee fi gara jabummaarraa akka dhufu nu hubadheem ani mucaarraatuun isa firrii ormi mucaa laafaa gatantaraa jaanjaa mataa miila hin qabne jedhan sanatu goota akkan ta'uu danda'u na onneesseem kitaabolee barnootaa koos dubbisuun dirqama koo waan ta'eef dubbiseen qormaata hojjechaas tureem adabbiin dubbisa durdurii koo waggaa 3f naa kenname osoo hin gahin waggaa tokkotti dubbisuudhaaf qophii ta'uu koo barsiisaa koo nu hubachiiseem yoonanni dhufu barattoonni qophaa'anii barsiisaan koos teessoorra taa'ee minjaalarra kitaaba isaa kaawwatee hirkoo teessoo isaatti hirkatee jalqabi margaa mee amma caafii daafiidhaa adda baasteettaa mee dubbisiif naan jedheem tolee galatooma jedheen xiqqoo keessa kootti qufa'ee sagalee koo ciradheen seenaa garaa nama nyaatu seenaa goota gameessa tokkorraan eegaleem cabsi sagalee ani fayyadamuudhaaf filadhee akkaataan ani sirna tuqaalee yeedaloo kennee fi itti fayyadamee takka sagalee koo ol kaasaa takka immoo gadi buusaa yoon dubbisu barsiisaan koo natti adeemee moobaayilii isaa gadi fuudhee sagalee koo waraabuu eegaleem guyyaan guyyaa jijjiiree seenaanis seenaa hojjeteem anatu dhaafiidaa caafichaa adda baasee osoo hin taane isaanittuu yeedaloo mataa kootiin uummadheem kitaaboleen an dubbisaa ture seenaa gootota gurguddoo waan ta'eef ammoo akaakayyuun koo loltuu Itoophiyaa isa bara 9f daammiyoon waan tureef waan isaan jedhan hundaa qalbeeffachuun caalaatti na onneesseem guyyaa san kutaa lammaffaan itti fufaam anatu anaan wal lolaa waliin lolaa waliin jiraataam an margaan gaasuu amanaatiin